جملنا علاقة المشهد دوبا كنا بيت أكنا جزيم باسه نباسه يتو سني بقول على سبته كده كرام بساتين باسه كم جد لأنه جزيم تكو تكو ندر رام بس تكو يدنا فمان تكو ترفيني نركله كسر دنديس أكنا كرسو دبي أمه سيدي من عيدي هاي Nagaaf jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u uummata qashti kam jirtu nagaa keessanii fayyadaa jirtu jira galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u akkamiin isin nagaa keessanii jirtu jajjabaattu baga nagaa fayyaa keessanaaf taatan baga jiraatan isiniin jedha jirtu fayyaa keessan naguma si yaadeera jaalle har'ammoo viidiyoo ajaa'ibaa tokko waan dinqinatti ta'e tokko qabadhee isiniif dhufeen jira amma dhumaatitti na wajjin turaan isiniin jedha. Video kana namoonni hedduun keessanii dinqisiifattu kan namni video kana dinqisiifanneen jira jedhee yaadoon tasumaayyoo nuuf hiikuu baay'ee waan na gammachiise hin beekan addunyaadhuma kanarratti waan akkas na gammachiise yoo argee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf mukaanus baay'een dinqisiifadha nama akka ishee argee hin beeku. Innaa hojiin ishii baay'ee kan nama dinqisiisuu fi kan nama baqqaan beekan akkamitti akka isinitti dhugaa baay'ee tokko fakkaa na gammachiise keessuma kootiin isheetti gammadi baay'ee tokkoon ishee dinqisiifadhes dhugaa namni akkanaa hin jiraa kan jedhullee na jechisiise namni magaalaa Adaamaa keessa jiraatee miti yookaan magaalaadhuma ishee xixiqqootti gaafa olsi kan beektu baay'een keessanii hojii baay'ee tuffatu ijoolleen keenya dhugaa asii galanii keessattuu immoo biyya Arabaa dhufanii biyya Arabaatii galanii jechuudha. Hojii waan akka kanaa challenge akkanaa hojjetan hin beekan argees hin beeku nama hojjetes hin hojjetanis tasumaayyuu argine jechuudha baay'ee hojii tuffatu yeroo galanii akkuma nama asitti yookiin ta'a ture yookiin baqqaa jira miti nama biiroo keessa hojjechaa ture tof godhu jechuudha. Maaliif akka nama hunda miti garuu jira namoonni muraasni namni gaariin hin jira garuu harki caalan immoo sinillee argitanii jirtu yaada akkas kan taatu caala jechuudha yeroo biyya galan. Mukaanus garuu nama hunda keessa adda taatee natti mul'atte dhugaan beeku bicha baay'ee tokko isheetti gammadi baay'ee tokko ishee dinqisiifate jechuudha hojii ishee baay'ee tokko na boozzana dhugaa fakkeenya hunda keenya taate jechuudha. Nama hin beekne keessattuu namoota hojii tuffataniif jechuudha isheen fakkeenya guddaa taate jechuudha hojii tuffachuun silumaayyuu hin ta'u jechuudha nama beeku namni beeku hojiin tuffatu silumaayyuu nama yaanne jira miti nam tokko bakka akka beekan akkamitti isinitti himaa. Hojii bakka hojii waan akka kanaa kan itti saalfatantu jira jechuudha. Isheen magaalaa guddoo kana keessa teessee garuu utuu waa tokko illee ittiin saalfatiin utuu waa tokko wannoon jedhan akkasitti bakka hin beekan bichaa dhugaa akkamitti akka isheen dasnaa itti isinitti himuu danda'u baay'ee tokkoon isheetti gammade baay'ee na gammachiiste hojiin ishee baay'ee addunyaa guutuu gammachiisa dheen yaada dhugaa rabbi ana bichaa miti. Kan baay'ee nama boonsu kan baqqaan beekanii bakka abdii nama abdii kutatellee kan abdii itti horudha viidiyoon kun dhugaa rabbii baay'ee tokko baqqaan beekan akkamitti akkan dubbadhu na harkaa bada baay'ee tokko baqqaa baay'ee beekamitti isinitti himaa nan gammade dhugaa gaafan viidiyoo kana daawwadhu viidiyoon kun kan hojjetame guyyaa 4 dura garuu nan hojjedhe irratti yaadaa ture garuu naaf hin mijanne haalli inni sun irratti hojjechaa jira jechuudha waan baay'ee na dinqee fi waan baay'ee bakka barumsa hunda keenyaaf ta'a nama hundumaafuu dhaloota barsiisa waan jedhu yaade kana anaan bakka baay'ee tokko dasnedhe baay'ee natti tole viidiyoon kun dhugaa nama hin beekneef illee barumsa guddaa ta'a jedhee yaada. Anillee yoo waaqayyo jedhe jechuudha biyya kanaa galee challenge akkasii hojjechuun barbaada dhugaa. Waanuma kamuu haa ta'u ansi jammara hojiin tuffadhu waan barbaade haa ta'u kanan barbaadu birrii argachuu qofa jechuudha. Waan barbaade dhoqqeellee namni na arrabsiifatu jiraan nan yaammadhaa hundi keessan gaafa si galta. Warri dhoqqee haruun barbaanne jechuudha naan na yaammadhaa isiniif anara. Kan barbaachisu birrii argachuudha dhugaa dubbachuudha qosa otoo hin taane dubbiin kun dubbii dhugaati. Hojii tuffachuun hin barbaachisu yaa xiqqaatu maali yoo ta'u namni xiqqaa irraa ka'ee gara guddaatti darba malee har'uma ol jedhee ebeluu suuqee akkasii banatee ebeluu waan akkasii godhatee har'uma ol jedhee godhadhe jechuun akkasitti yaadni sammuu fi calnaquun hin barbaachisu jechuudha. Biyya Arabaa deemnee kan dhufnee fi biyya keenyarraa maatii keenya hundumaa gannee kan dhufneefis hojjennee qarshii argachuuf malee biiroo keessa akka barbaannetti bakka akka garaa keenyaa taane jiraachuudhaaf miti. Sila kana ta'eefu jecha namaatiif ilaalcha namni namaa qabuuf jedhanii namni biyya keenyaa nan beeka ilaalcha gaarii namaaf hin qabu garuu iddoo namaaf kennu miti namaaf miti kan jiraatamu mataa ofiitiif waan ta'eef wanna kamuu haa ta'u hojii kamiyyuu haa ta'u xiqqoodha jettanii tuffachuu hin tuffatinaa dhugaa
hojii kamiyyuu haa ta'u hojjedha bakka hojjennee birrii argachuuf miti kan maatii keenya hunda dhiisnee waan meeqa dhiisnee biyya keenya baanee akkasitti ifatamaa akka sareetitti ilaalamaa siifachi darbamaa gola namaa keessa meeqan keenya xurriba malee bulaatu sa'aatii takka lama rafnee kaanii hojii hojjechaa isayyuu asiifachi darbatamaa ija badduudhaan ulaalaa keessattummoo yeroo hojii ni ga'u jechuudha akka beekan akka waan birrii keenya sana tola nu kenniteetti meeqantu hidhii nutti nyaachaa birrii sana nutti kennu jechuudha. Kanaaf biyya namaatitti akka kana miidhamne akka kana waan meeqa taanee gallee jechuudha hojii tuffachuu hin qabnu yoomiyyuu nama kamaa ta'u bakka hojiin kamiyyuu hojiidha bakka qarshii qofa itti argannu malee hojii kamiyyuu tuffachuu miti namni tokko karaa hojii guddaa sanatti darbuudhaaf hojii xiqqaa hojii tokko hojii guddaa hojjechuudhaaf jechuudha dursa hojii xiqqaarraa kaanii karaa guddaatti darbu namoota baay'ee mee akeekkadha namoota baay'ee hin beektu jedhee yaada dura shunkurtii fi qaaraa waan xixiqqaa kana shunkurtii qaaraa dinnicha waan arge yoo nagadanii boodamee waan isaan godhatan isuma sana nagadanii qubiifaa kana dhuganii jechuudha namoota baay'een beekan naannoo keenyatti jechuudha warra baadiyyaa jechuudha hojiin tuffatan dhugaa dubbachuudhaaf baay'inatti kan tuffatu ijoollee magaalaa irratti guddatan hojii tuffatu malee ijoolleen baadiyyaa keessa amma kanatti hojiin tuffatan jechuudha tokko tokkotu darbee argama malee waan barbaade haa ta'u qarshii qofa irraa argatan hin hojjetu jechuudha hojiin tuffatan hojiin silumaayyuu tuffatamuu qabu dhugaa maaliif namni tokko har'uma ka'ee har'a waan tokko guddaa sana hawwee nan godhadha jedhee hin danda'u kaa humni isaas hin danda'u waan ta'eef kanaafuu waan humna ofii sana hojjetanii bakka hojiin oddoon tuffatiin xiqqaadha guddaadha tun jedhi waan barbaade yoo haa ta'u waan barbaade hojjetanii hojii guddaa xiqqaa sanarraa kara guddaatti adeemu jechuudha. Kanaafuu yaa shamarran keenya shamarran biyya Arabaa umukaan isarra barumsa guddaa arganna fakkeenya hunda keenya nuuf taati viidiyoon ishii kun hundi isaa kan nama barsiisu kan baay'ee nama dinqisiisu namni akkanaa hin jira kan nama jechisiisu dhugaa jechuudha. Kanaaf irraa baradhaa duuba keenyaafuu barumsa guddaa ta'a dhaloota illee ni barsiisa jechuudha umukaan isa jechuun asumaanuu baay'ee galatoomi nama akka kee kana waaqayyo nuuf haa baay'isuun sin jedha. Nuuf jiraadhu guddaa galatoomii umurii nuuf dheeradhuun sin jedha mee viidiyoo kana agadhumaatitti caqasaa ilaak sheer gochuun dagatiin dogongora jirullee waan dogongora yookiin waan dingata haasaa koo keessatti sin muufachiisallee yoo jiraate dhiifama naaf godhaan sin jedha hordoftoota kiyya baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa turtii gaarii naaf qabaadhaa viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole ilaak sheer gochuun dagatiin sin jedha waan na dhaggeeffataniif amma yoona waan wajjin turtaniif guddaa naaf galatooma naaf jiraadhaa sin jedha baay. يا علمو عادي تركتين إن شاء الله عادي تركتين Gandana hada dinan Marerka Seno Koran berita tu koin dia marah nama untuk dia arah untuk dia Koran berita dia ada di nampak ada ibu kak मैं बिछाने में गलास तो कनाल करने आ रहा थी कबना बिछाने में गलास तो कनाल बोली ला बस मैं यार ये मैं पूरा दूसरा आधा दिन मुझे शंतन में गुरकुरे आधा दिन डिब्बार गुरकुरे हाय हाय बोलें कैसे डिब्बा शंतन ताऊ का मैं गाते थे क्या कर शंतन Kudan sagaltan dibara sagal furi dake dibara ashi kudan furi shantam da kai jatan sagaltan minin bit hay kashi jatan gutu terbe kadde wangari kan kana tufa da kun kafa kan kina kaddare idan ka shantam mun terbe kadda kana sungurta ti manti min bitadde dibbat khayawanin barqaran bitati debsu